gargaarsa miti jechuun bakka beeksisaati viidiyoo isaa tokko kan na jala jiru qofa diyuutii yaa ta'u godhuuf godhe najakas deeb mana qabda namni si takattalami aboo namni nan ilaalu laayivii yeroo qarqaariree mana keetitti Aku karkarian gara beri kumasan temati fit. Pergi kore warna media kun martin ne wala la bakka dirkama yo isin nama karkare dirkama tahu kala. Ya si syaka isti otua kake di amma fakenya be. Naga sabban fere nama fere karkara ka baden dis. Gafa namni nama dis damo. Gafa namni nama karkare badana ma goduf de wana misigale gin. Bukan juru kana itti. Do itu le likimsu. Macin sababa sin qabsaaf tuutaatiif namni gargaara fakkeenyaaf si takkaa namni kadhateen beeku gargaarsa maaliif macin qabsooftu Oromoo waan Oromoo biratti jaallatamtu sabni Oromoo kun maciidhaaf du'uuf namni macii akka daa'imman sababa abdatuuf kan inni gargaarsa bira du'uuf rabbiin kan inni kadhatu namni nama rakkateen qarqaaraniin beeku sigalee garuu ammoo dirqamaan namuu mirga isaatiin qarqaara akka ni dirqaman taaneen beekna haadha Oromooti machiin kanaaf jennaan nan beeka garuu fakkeenyaaf Oromoon takkaa dhuftee si bira gargaarsa mana kee dhuftu fakkeenyaaf jirtu machiin namni kamuu waan qabu waan danda'urraa mirga qarqaaru Yesuus qabu sigalee ammoo mucattiin isee mara si argaa Kanafiyu waan namni siinjee an furat akkas maleen ta'u mucaa video qarqaaru barbaaddi qarqaarti yoo qarqaareet tendis gale gem media irratti namni qarqaaru qarqaaru qabdi dirqama nama arsa wala nama la sila abbaan dhimma sagaleen qabu ati maa sabbi nama hasawu Abbaan dhimma yeroo ammaatiif mana sireen akka Oromoo tokko tan akka sabaattiin garaa bal'ataa faniin algaa qabeetan algaa ciisaa jira utuu ganama ta'e amma halkan immoo sa'aatii kan. Nambar waan kan kenna amma naannaa ajaa'ibsu jira maaliif jennaani mucaan deengate waan nyaatu hin qabu waan ati amma hojii akka qabdu natti himte jechuudha hojiin deemeetti waan nyaatu hin qabu jennee okay jennee qarshii kun 15 akkana waan nyaataan bitatu walitti qabee guyyaa sana gargaarsa immoo mubaarak lafa dhufeetiin gargaara jeette bikka inni jirutti dhufeen gargaaraa jeette okay erga mubaarak dhufeefu hayyee waan nyaataan qabu jettanii hayyee jennee guurre inni naa barreessaa hin jiru ka barreessitu si wanni jiru si inni amma mana siree jira jette namni waan nyaataatu garatti hin qabne akkamiin waan guyyaa siree qabata ati mana kenkee maayif jalatti maayif biratti hin fidin maa gizee hunda si biratti hin argamne nama si caala rakkatee lafatti kufee harkisu taate si baddii jiraachuu qaba sa'aatii 24 jechuu si galee isa gargaaruuni takkiin isaaf sagalee ta'uuni gaarii miti jechuun jiru saayiba gaarii ta'uu dandeessan siitu beek garuu abbaan dhimma akkanatti naasoo inni gaafa sanuu siitu hedduu dubbatu jiraaf sirba 45 sammuu keessaa qaba takkaan dhageenya amma kana maybe dandeettii ta'uu danda'a sirba 45 sammuu keessa jira jetti hayyee namni sirba 45 barreesse bartu jaara bar gurgurachuu danda'a sirba isaa dhagee sirbilee isaan gisee waliin sirba bareedaa qaba abbootii qabeenyaatiin ni jiran ogummaa warri wanti muuziqaa ogummaa ni jiranii uummata sanii waliin ni beeka waan ta'eef nama hedduu jaran ni beeka isaa wal qunnamsiisee sirba isaa san gurgurachuu ni danda'a takkiin yaadataa Junaydii ni jira yaa mucaan sirba shaggooyyee bawaan babbareedallee sirba hedduu waan qabu isallee qunnamsiisnee akka ispoonsara godhee fi sirba san baasu hin goonaa siin jee ati immoo gargaarsa dhufa akka miree Ere gargaarsa maallaqaan jennaan gargaarsa sirba isaa kanaan harkaa fuudhaati sirba isaatii wajjin harkaa fuudhaati gurbaa kana akka inni kanaan bodan rakkimne godhaan jedhe malee nama gargaaru an finfinnee keessatti amma dhaggeeffadhu walaa taanu ammas biratti wanti wal taanu tokko ni jira dhaggeeffadhu obboleessa koo because amma karaa raggatti naayite an namni gizee jechuun gizee hundaa an ilmi namaa maaliif yoo mirga deeme bitaa akkana qajeelu hin beeku jechuudha amma dhengaddas dubbadhee fixe gizee lama sadiin oliin dubbadhe yoo kijibe moo atu akka hin kijibne hin beeku uummanni nama hedduu asirraa dhaggeeffataa jira
Kanaafuu amma wanti nuti goonu mucaa fiduu. Mucaa yoomitti fidare gurbaa guyyaan argaan. Bara ani amma gargaarsa kana gargaarsa kaan osoo jiru kana gargaarti yaani achiina galabbatan achiina arrabsan yoon deengata qarshuu kudha shanii mucaa kana guureef galabbatamaan jira jechuun siigalee nama qoonqoo waan nyaatu dhabeef yoo guuree siin galabbatamna rakkannee bar siigalee. Maki. Aishi galatoo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ramis jedhama. Haala wasaalan. Ramis akkam amma ergichuutu ta'e singal jijeeti bas. Ergaan duuteedha rakkoon qabu. Wajjin jira jedhe. Amma asirratti ilaal obboleessi keenya dhugaa jedhe garuu wanni asirratti nama Oromoo nama galuu qabu inni ammoo akka gargaarsa namaa asaa jira. Garuu gargaarsi namaa namtichi abbaan dhimmaa asirratti argamee rakkoo isaa wajjin namni hundi rakkoo isaa argee gargaaruun dirqama. Kun ammoo biratti xiqqaadha siigalee. Garuu ammoo asirratti akka manni haasa'u kanatti namni tokko dhagaan jiru sa'aatii qofa gubaartanii sa'aatii wayii gubaartanii namni dhaga'u kanatti yoo abbaa dhimmaa argan ammoo namni waan hin goone hin qabu. Namni hundi waan mataa isaan bayaa. Sa'aatii Makush. Maal siin jedhu. Mana keenyatti kanaan booda yoo gargaaran sirbasaas manuma isaatti hojjetamu ibsa. Isin lachanuu viidiyoo isaatti godhaatee fi. Gurbaa Makush. Wayyee. Harkaasisuus dhiisuus erga keetti sun si galee abbaan fedhi giddi nga qarqaarsi jedhu jiru. Kana beekuu qaban. Waanuma kamuu keessatti. Garuu ammoo yoo isbiin qarqaarra jedhe qarqaarsan. Sunis fedhii keetii. Giddiin afaan keessa nama dhaabatanii nama urgoysuun kun ammoo wallaana aarsaara dhugaatti. Anan madhiisee bara. Ishi. Hayyee tole. Dhagee. Bakka akkuma siin jeshi isa dheeggadallee isa fiddeetii miti namni kan maallaqa guyyaa isa fiddeessan maallaqni guuramee ture isa waan fiddeef. Miti godhe sagaleen kee deebisaa jira. Saniifuu deeba akka gootu akkuma siin jeessan ishee ittiimi inni haa dhufu inni dhufee rakkoo isaa uummatatti himatu dhugaa dubbachuudhaaf sagalee isaa dhageenye ture sagaleen isaa bareedaadha inni gargaaran uummanni artiistii duraaf artiistii guddaa nama ta'u keessaa nama tokkodha jechuun akka sagalee isaa dhageetti sirba isaa san 45 keessa habbaa tokko yoo gurgurate saniin immoo deebisee tokko yoo baase akkasitti kara daldalaa kara hojii waan akkanaa deebi'uu danda'a jechuudha. San immoo ani hanqan danda'uun kararaan hin ka'an. Because nama Oromooti. Because saba kanaaf wallee baasuu deemu waan ta'eef saniin gargaara jechuudha. Sanirraa kan hafe immoo kararra gattee akkasii akkanaa jettee immoo sirba miidhagsu. Bakka fidii kottuun isa fidishuu. Sirba isaa tokko beeksisiif qaban. Sirba kamiin beeksisaaf kan baase sila? Haaraan hojjetameeraaf sirbi tokko haaraan hojjetameera kana beeksisiif ishee asumarratti. Akkamitti hojjete sila sirba maallaqa hin qabu maal akkatti yoo akkamitti hojjete naan galle yoom hojjetame? Bakka hojjechiifnee fi yoo asiin ummata keenya kana dhaggeeffachiisuu barbaadde haa dhaggeeffatanuu yookaan immoo namni bakka sirba sagalee erginaaf ofumaaf istiidiyoo galchaneerani. Sirba hojjetamee jira duba sirbi yoo hojjetame poostaa godha ture. Maal irratti poosti godhata eenyu poosti godhu? Yefaxaari yaalla. Akkam sirba ittiin warra ni gurgurta wanti akkam kanas godha telegraamni Tajuun TikTok poostii deemtanii
Ingoone ammallee. Okay. Entertainmentii tokko irratti post godhamaree. Kamirratti nu gochisiisi kan uffoo kana wallaalleetti kan nuti si faana sillee rakkifnee ofiillee rakkachaa jirru. Qoy maallaqa gaafatan na fakkaate walii galtee gaafatan si galee gisee sirba tokko amma vision entertainment irra post godhuudhaaf dirqama kaameeraa isaaniitiin gaafata wanni qaba. Akkanumatti fuudhanii post godhan si galee sirba akkamii akka ta'e ilaalama. Sirbi keessan maali silaa viidiyoodhaan hojjetame? Aadiyoodhaan natti ergani fudhoo telegiraama jaraasitti ni ergaa aadiyoodhaan hojjetaniitu manatti erganii waan itti maal akka itti godhu hin beeku natti ergani adda galgala kana. Oseetuma baasi. Wallahi oseetuma sirba tokko guutuu daqiiqaa ja'a muluu natti ergani telegiraamiidhaan maal itti godhu an dhaggeeffachuu Itti banime. Ishi egaa al tokko. Nama walitti. Dhaga'amaa.